Har'a faayidaa qullubbii adii nyaachuun qabu kan jedhu ilaalla. Hedduun keessan hanga ta'e ni beektu jedhanii yaada waa'ee kanaa. Qullubbiin adii faayidaa hedduu akka qabu. Guyyaa guyyaan qullubbii yookaan shunkurtii adii tokkorraa ija lama fottoqsinee jechuudha. Qullubbii adii agartanii beektu ta'e tokkoonsaa iji irraa yaa'u jira yeroo gargar caccabsinu. Ishee kana lamaan ishee folloqsinee irraa nyaanne faayidaa hedduu arganna. Keessumaa ganama ganama garaa duwwaatti guyyaa guyyaan jechuudha. Qullubbii guutuu isaa tokko osoo hin ta'in lamaan ishee cabduu ishee lama kan qullubbii tokkorraa cabu. Isaan keessaa gurguddoon kan jalqabaa dhukkuba qufaa yookaan utaalloo akkasumas dhukkuboota vaayirasii fi baakteeriyaan dhufan nurraa ittisuuf ni gargaara. Qullubbiin adii antiioksidaantii kan jedhaman wantoota seelota keenya miidhan ittisan waan qabuuf fayyummaa qaamaaf gaariidha. Kana malees ziinkii fi vaayitaamin C waan qabuuf vaayirasii fi baakteeriyaa adda addaa dabalatee wantoota qaama keenya hubuu danda'an nurraa ittisuuf ni gargaara. Qullubbii adii yoo nyaanne mallattoo utaalloo nurraa hir'isaa. Namni dhibee utaalloo kan qufaa qabu tokko qullubbii nyaate mallattoo utaalloo irraa hir'isaa. Akkasumas daa'imman yeroo utaalloo godhatan morma isaaniitti yoo qullubbii adii rarraafatan fooliin isaa kun yoo naannoo afaanii naannoo funyaanii jiraate mallattoo utaalloo yookaan qufaa kanneen akka haxxiffachuu, furriin baay'achuu, mataa dhukkubbii kana irraa hir'isuuf ni gargaara. Qullubbii adii reefuu buqqa'e osoo ta'ee caalmaan faayidaa kanneen jenne kana ni qaba. Faayidaa ittisoo qaamaa cimsuuf, utaalloo nurraa salphisuuf, dhibeewwan daddarban nurraa ittisuuf gargaaru keessatti qullubbii ho'aa saasuu ta'e kan reefuu buqqa'e jechuudha. So akkas ta'e gaariidha. Lammaffaan qullubbiin adii wanta alisiin jedhamu kan akka qaama keenya keessa kolleesterooliin irratu taasisu kan akka kantaruun dhiigaa yookaan bileed kilootiin hin barbaachifne uumamu ittisuu fi dhiibbaan dhiigaa akka hin kaane hir'isu waan qabuuf walumaa galatti fayyummaa onneef baay'ee gaariidha. Dhiibbaa dhiigaa kanneen dhiibbaa dhiigaa qaban hipertenshiniin qaban hir'isuufis yookaan to'achuuf ni gargaara. Kana malees immoo namoota kolleesterooliin qaama isaanii keessa ol ka'e isa kana hir'isuufis ni gargaara. Sirna soorata bulleessuu fayya qabeessa akka ta'uuf jechuunis sirna daayijesቲቭ ሲስተም kan jennu inni kun akka fayya qabeessa ta'u paarasaayitoota adda addaa fi baakteeriyaa qaama miidhan marrimmaan keessaa dhabamsiisuuf ni gargaara. Paarasaayitoota adda addaa kanneen akka raamoo maagaa, raamoo minni maal jedhaman kana marrimmaan keessaa dhabamsiisuudhaan sirni soorata bulleessuu marrimmaan keenya akka nagaa ta'uuf ni gargaara. Inni arfaffaan fayyummaa gogaa eeguufis ni gargaara. Finnisa hir'isuuf, shiffiita adda addaa gogaa irraa balleessuuf, akka gogaan keenya ifa aduun hin miidhamne ittisuuf ni gargaara. Kan argachuufis nyaachuunis ta'e yookaan daaknee yoo gogaa keenyatti dibanne ni gargaara. Inni garbiraan dhabinsa hirribaa yookaan insoomiiniyaa hir'isuufidha. Namoota hirribni isaan rakkisuuf, isaan fudhachuu dide isaan rakkisuufis ni gargaara. Kana malees kaanseroota adda addaa kanneen akka kaanserii sombaa, kaanserii piroosteetii kan kana fakkaatan ni hir'isa jedha qorannoon hedduu. Garbiroon asmii dabalatee allarjiiwwan garaagaraa nurraa ittisa. Asmii akkasumas allarjii funyaanii yookaan saayinasii isa jennu allarjii gogaa kan kana fakkaatu hir'isuufis ni gargaara. Namoota dhibee sukkaaraa qabaniif hanga sukkaaraa qaama keessaa to'achuuf ni gargaara. Kana malees dadhabbii qaamaa hir'isuuf namoota callumadhanii dadhabbiin qaamaa isaaniitti dhaga'amu dadhabbii qaamaa hir'isuu fi miira dhukkubbii fakkeenyaaf dhukkubbii ilkaanii kan kana fakkaatan salphisuuf ni gargaara. Akka dhukkubbii hir'isuu akka mastaagashaatti gargaara jechuudha. Akkasumas callumadhanii namoota dadhabbiin isaaniitti dhaga'amu ganama ganama akka hirribaa ka'aniin qullubbii tokkorraa ija lamaan ishee fottoqsanii yoo nyaatan gaariidha. Darbaan fedhiin nyaata keenyaa yookaan appitaayitiin akka dabalu ni gargaara. Kun keessumaa daa'imman biratti baay'ee gaariidha. Daa'imman fedhii nyaataa dhabaniif. Akkasumas fayyummaa lafee eeguu irratti illee gahee guddaa qaba. Jabina lafee, fayyummaa lafee eeguuf. Kana malees rifeensi mataa akka nurraa hin dhumne pirootina taasisu of keessaa qaba. Akkasumas immoo post monopoozaal sindireem erga marsaan laguu dhaabatee booda dubartoonni dadhabbiin isaanitti dhaga'amaa mallattoo adda addaa jiru. Istiroojiinii yeroo qaama keessaa hir'isa kan hir'isuufis dubartoota erga marsaan laguu isaanii dhaabatee waggaa 45 oliif baay'ee fayyada. Galatoomaa turtii gaarii. Faayidaa isaa kanaa ol hedduu himuun ni danda'ama. Haa ta'u malee isaan gurguddoo kanadha. Mee miidhaa qabaa jennee ilaalle miidhaa ni qaba. Haa ta'u malee kan inni miidhaa qabaatu yoo baay'isnee nyaannedha. Miidhaan kunis bakka lamatti qoodna. Miidhaa yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jenne. Miidhaa yeroo gabaabaa yoo takkatti baay'isnee garaa duwwaatti nyaannedha. Shunkurtii guutuu isaa jechuudha osoo irraa hin caccabsiin guutuu isaa ija lama. Yoo garaa qullaatti ganama akka kaane nyaanne tariitii foolii afaanii jijjiiruu danda'a. Foolii afaanii gaarii hin taaneefidha.
Akkasumas garaa duwwaatti baay'isanii nyaachuun garaacha miidha. Akkasumas haqqee fidaa hanga sukkaaraa gad buusaa nama dafqisiisa. Kana malees yeroo dheeraa garaa qullaatti ganama shunkurtii 2 yoo nyaanne foxxoqaa 2 sun ta'in ija 2 yoo nyaanne yeroo dheeraaf yoo nyaanne tiruu miidhuu danda'a. Salphaatti dhiiguuf nama saaxila. Akka salphaatti qaamni keenya dhiigaaf saaxilamu akka dafee dhiigu jechuudha. Kanaan ala miidhaa adda ta'e hin qabu. Galatoomaa turtii gaarii.